Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota JMN TV oduu guyyaa kanaan isinitti himaa oduu wajjin ani Boontuu Raagaati. Itoophiyaan birmadummaa Somaaliyaa haga kabajutti dhimma kamirratti hin mari'annu jedhan Pirezidaantiin Hassan Sheikh Mohammed. Pirezidaantiin Somaaliyaa marii Itoophiyaa fi Soomaaliyaan kan hin milkaa'in dhabeef Itoophiyaan waan birmadummaaf tokkummaa daangaa Somaaliyaa hin kabajneef jedhan. Lubee Girmaa bal'ina oduu kanaa qabdi. Itoophiyaan birmadummaa Soomaaliyaan kabajutti dhimma kamuu irratti hin hirmaannu jechuun kan dubbatanii Pirezidaantii Hassan Sheikh Mohammedidha. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed mariin Itoophiyaa fi Soomaaliyaan Ankaraatti taasisan kan milkaa'uu dhabe Itoophiyaan waan birmadummaa fi tokkummaa daangaa Soomaaliyaa hin kabajneef jechuun dubbatan. Pirezidaantichi haasaa buufata TV biyyaalessaatiin sanbata Agayya 17 2024 tamsa'een Itoophiyaan walabummaa Soomaaliyaaf beekamtii dhoowwachuun cichiteetti jechuun dubbataniiru. Marii Ankaraa irratti Itoophiyaan birmadummaa Soomaaliyaa fi biyya ollaa bilisa taateen gochuun fudhachuudhaaf ayyaamamtuu akka hin taane mirkaneessineerra kan jedhanii fi hanga birmadummaa Soomaaliyaa fudhattutti homaa irrattuu hin hirmaannu jechuu isaanii BBC'n gabaasee jira. Jaarsummaa ministeera dhimma alaa Tarkiin marsaa lammaffaa kibxata Agayya 13 2024 gaggeeffamee tureen ammoo osoo jijjiirama qabatamaa hin fidiin erga xumurameen booda mariin marsaa sadaffaa fulbaana 17 2024 gaggeessuuf beellama qabatamuun ibsamee ture. Haa ta'u malee Pirezidaant Hassan sanbata galgala haasaa taasisaniin Itoophiyaan hanga birmadummaa fi tokkummaa daangaa biyya isaanii kabajutti mariin gaggeeffamu bu'aa hin qabaatu jechuun dubbatanii jiru. Kun hanga sirreeffamutti dhimma ulaa galaanaas ta'ee dhimma kamuu irratti hin mari'annu sababni isaas kun seera addunyaa kan cabsudha jechuun Pirezidaantii Hassan marii marsaa lamaan Ankaraatti gaggeeffamaa ture bu'aa eegamu osoo hin fidiin hafuu dubbataniiru. Ajjechaa suukanneessaa daa'ima ganna 7 kan taate Heevan irratti raawwatamee fi murteen mana murtiitti kennamee wal hin simu jedhame. Haqni daa'ima kanaa eegamuu fi qaamolee yakka wal fakkaataa raawwatan akka baratanii fi murteen mirga daa'immanii kabachiisu fudhatamuu qaba jechuun qaamoleen hawaasaa gaafatan. Ajjechaa suukanneessaa daa'ima ganna 7 irratti raawwatame kana hordofee murtee manni murtii kenne quubsaa mitis jedhan. Adoolessa 25 2015 ganama sa'aa 3tti magaalaa Bahar Dar ganda 14tti namni maqaan isaa Geetinnat Bahaay jedhamu daa'ima ganna 7 Heeven Awaatiin jedhamtu gudeeduun ajjeesuun ragaa qorannoo poolisii ni mul'isa. Haati Heeven himatamaa Geetinnat jedhamu irratti mana kireeffachuu waggoota 2 bira jiraataa kan ture yoo ta'u namni mana isheen irraa kireeffatte kun daa'ima ishee ganna 7 gudeeduun hudhee jala ajjeese. Reeffa irratti qorannoo taasiseen manni murtii ragaalee dhiyaatan erga qorateen booda Heeven gudeedamtee hudhamtee ajjeefamuu ragaalee dhiyaatan irraa mirkaneessuun ibseera. Heeven yeroo gudeedamtuu humna fayyadamuun himatamaa dandamachuu dadhabdee lubbuun darbuu ishee mirkaneessee jira. Himata irratti dhiyaateen seera yakkaa 620 muraasa 3 yakkamaa taasisee jira. Haaluma kanaan manni murtii daa'ima ganna 7 kan dhiibbaa kamuun dandamachuu hin dandeenye irratti yakka gudeeddiif ajjechaa raawwate jechuun himatamaa Geetinnat hidhaa cimaa waggaa 25tiin adabee jira. Haa ta'u malee maatii fi uummanni biyyattii murtiin kun yakka raawwatame hin madaalu jechuun murtii madaalawaa fi barsiisaa akka irratti fudhatamuuf dhiibbaa taasisaa jiru. Namni baay'een yakka raawwatameef murteen kennamee wal hin madaalu jechuun komii isaanii ibsaa jiru. Oduu biyya alaa keessaa immoo Pirezidaantiin duraanii US Donald Trump kan amma pirezidaantummaaf dorgomaa jiran yoo filatame karoorri isaanii baqattoota eeyyama seera qabeessa hin qabne baay'inaan hari'uun karoora isaanii akka ta'e ibsaniiru. Quuqamtoonni mirga namoomaa damee immigireeshinii gama isaaniin baqattoota hari'uun maatii kan diiguu fi walitti hidhamiinsa hawaasaa kan jeequu akkasumas hawaasa US keessa jiraatanii ijaaraman diiguu kan danda'udha jechuun mormii dhiyeessan. Ragaan damee nageenya biyyaa keessaa fi jaarmiyaan qorannoo Pew jedhamuun dhiyeenya kana ba'e akka mul'isutti yeroo ammaa baqattoonni eeyyama jireenyaa hin qabne miliyoona 11 US keessa jiraatu jechuun hedduminaanis waggaa dheeraa kan jiraatanidhas jedhan. Baqattoonni waraqaa seera qabeessa malee US keessa jiraatan hari'amuun gara biyya irraa imalanitti deebi'amuun dura dhimma isaanii mana murtiitti akka ilaalamu mirga guutuu qabus jedhaniiru.
Kanaafuu baqattoota hedduu hari'uun dhimma baqattootaa mana murtiitti akka heddummatu taasisa. Kun immoo adeemsa seera biyyattii keessatti dhiphinaaf muddama qabaatus baqattoonni adeemsa hari'amuu keessa galan hedduun dhimma isaanii immigireeshinii fi gumuruka immigireeshinii endi kosmos jedhamu bira osoo hin gahin seera raawwachiistota naannoo qofaan raawwatamas jedhaniiru. Magaalonni gurguddoo US akkasumas bulchitoonni tokko tokko poolisii naannoo IS waliin akka hin hojjenne dhorkamaniiru. Bulchiinsotaa fi magaalota baqattoota heeyyama jireenyaa seera qabeessa hin qabneef haala mijeessuuf seerota akkanaa baasan irratti tarkaanfii akka fudhatan gareen duula filannoo Tiraamp ibseera. Qindoominaan hojjechuun qaamoleen seeraa hojiirra oolchan immigireeshinii salphaatti baqattoota mana hidhaatii baasu manarra deemuun baqattoota walitti qabuu hin barbaachisu jedhe BBCtu gabaase. Egaa kabajamtoota daawwattoota GMN TV oduu guyyaa kanaaf qabannee kana fakkaata qophiileen GMN biroon itti fufuu yeroo gaarii.